نقول أجولين شمارة كنا أما أجولين شمارة ورا دبي بيجا لي أتو ورا أسي سودي جالي أتو ميشا أكجرو على جرون بيجا أنا بيجا أما يونا ما كان بيتنا تنتهي ما كان. لا إله إلا إن شرور شرور والله يقول لما كان أنا ما كنت بيكا تيك توك كان أنا بيكا مالي إلى أعوذ بالله من الشرور كوي 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 كذي أكر جيسا كوي تكذي أكر جيسا كوي guys. أكيد تيك توك نانا دمني فيديو جيس. ونو 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 ويه ويه والله يردد عفرتو ردد أفرسو والله عفرتو كوري يونا كمان أفرسو لا يونا كمان تكوري والله يونا كوري فولا 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 ردد بسمي فولا إنا وبينا فكادة كيرا ديسان والله إنه ما نمني مرتي فيك وزير ركّا سبحان بالله إنه ما نمني مرتي كيرا مسكينة بنات هذا كان بدي بنات بدي دوري sorry sorry تبي لا الدنيا نجرتو في الأولى والله وفيك يعني وما إنتو جرس يسلو فقرا ونو كنا وفيك قد أنا ما يكارك أنا قلت إيه والله بس تقول ترى بيريو قلت كذي ديسني والله كذي ديسني نما باي أجل والله أني والله جولد دياسبورا تو كويسا هيمك ini aman والله ما نما باي أنك وجوني كذي ديسني أنا aman tapi والله وفيك فيديو بروموشن تنفيرنا وفيك والله belle kanallee nyaatanii bannaa itti teettee kun warra gooti bannaati والله وفيكدا محمدو جذبة fedhu biyya faranjii isinitti taafu malee leenci isinitti taafu malee akkana salphata wallahi dhuguma isiniin jedhaan birrii iyyuu yoo mataa iyyuu Maammadoon gaafa birrii fi leenca jedhe akka isin waraabbate beeka dhiisaa ofirraa ijoolleen keessaafuu miskiinni wallahi keessattuu arge haasaa oolu kun wallahi akka laayyeen viidiyooleen harkaan baay'ullee ani beeka guyyaa tokko argee uftee beektaa guyyaa tokko argee nama ammati fidde kana Deenaan kan waan badee minaan jette beektaa yeroo girrigirri san baay'ee olii harkisaa turaniin beekaa beektaa. Olii gad deddeemaa turan qabaniini. Wallahi billahi akka malee garaana nyaata. Nama marara raabse. Ani bar dhugaan hin jedha farsoo amanne hin amanne eega argee booda badaan dhiibbo hirrifadheeyyuu. Wallahi miskiina wallahi. Hirrifadhe shamarri dubra dhaabatanii kolfina baddanii jirta warri feemaa. Ani amma afarsoon dhagaa yamma muuzi ani amma shamarran ta'e waan tokko gorsaa jechuudha. Ka hadhaan buhaalaa jechuudha. Yaa Rabbi tafoozii allee nu garsiisi. Ka hadhaan buhaalaa. Tafoozii nama bira isa itti si gaafa ijibbaata qabsoo bira barbaade. Tafoozii barbaadde. Ijibbaata qabsoo bira barbaade natti hin jedhe. Dhagaya farsoo hadhaan booda jechuun hadhaan booda yoo waa jiraachuu barbaaddan nama wajjin hiyyeessa haa ta'u cittoo haa ta'u shittoo haa ta'u urgaa haa ta'u xiraa haa ta'u homas cinaa walitti riiqadhu wannaa jedhi miira kee fixadhu malee viidiyoon hin dawwalin dhiira bakka biraa jirtu faaxeetiyya. Viidiyoon hin dawwalin. Diyaaspooraan wallaahi wabillahi. Ijoollee teenya galaafatamtee kan jirtu jechuu dandeetta bakka. Takka tana jedhi lammaffaa dhiiruma sibira jirtu san iyyuu tokkoffaa moobaayilii irraa fuudhi kootii jakkeetti alatti irraa baasi waa hunda jechuudha kaameeraan jakkeetti wajjinillee osseena mana keessa surree wajjinillee waa baay'ee jira rakkoon qullaa isaa osseensisi gara kilaasii haga hajaatee xumurattu jechuudha. Wallahi baay'ee rakkoo guddaa keessa jirtan ijoolleen shamaraaf eeggannoo godhaa jechuudha. Maaltu maal ta'e? Maa inni foozii Dr. Muuzee maaltu maal ta'e? Nagumaa miti maa wal geettan? Nagaa maaltu jira baaburee kiyya nagaa maaltu jira mijadhu waa baay'ee badeera. Duriyeen jaa. Nama barna yaadde saara wallahi yaada natti buusee akka nama guyyaa du'aa itti manitti.
جارتي أستاذة بالغون جلبنا في قرانا من لا برب إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون شيخنا حسين مغنى يقول إنا لله وإنا بركة إليه نمت راجعون دقاينيتي إلا كتكذب. dhugaan isin jedhu of eeggannoo godha. Wallaahi of eeggannoo godha. Ijoolleen keenya shamarri keenya gara laafummaa hin Muuzi ati amma qabu. of eeggannoon kun haala kamiin haa godhamu jettame of eeggannoo kana haala kamiin akka yaada Of keetti. eeggannoo yoo miirri isaanii taaptaabii itti baate yoo wal fageenya jiraatan inni illeen shintibeetii deemee taaptaa godhachaa deebitu. Isheen deemtee taaptaa godhachaa deebitu yoo itti baate. Yookaan inni bakkee jirtu san dhaqee taaptaa bisii haa godhu achitti. Biidoo baattee jechuudha. Biidoo duutanii ergatina. Kanuma hundarraa bilbiluma lafa kaayanii hajaa fi xumuratanii olitti deebi'anii haasa'udha. Hayyuu kun normaal bari kun amma wantu jedhamu miti amma ijoollee amma afarsoo ol darbe gartee atuu hin beekta. Uduu amma inni qajeelchee Ati kan nama hundaa yoo beektan jedhin beekan boonii illee yeroo namicha asirraa boo yeroo namicha asirraa boo viidiyoo argan si jammari yeroo ramadaanni as kalaa badhiifama sana gadhiisaa oolan. Allahu akbar hayate hayat ni jirta bannaati shansi si an jiru barnama birasi sa andenesh Waloon irraa qabattee gisee ragaa xaasa waan taateen beeku. wallahi sirraan kaafanne bar tiktok kabiraati Si jalaa gubaniisan. sunin gubate bannaatish maaliif hin sirraa Maal akkana godhee dheeyanii gasi. eessa baddee saba taayyu Hin argitu waan naga ol gagadhiisan sanumaaf dheesse. Mawa kanan qabnu kaanuti walitti kanan qabnu sani. Morma irratti nu rakkisan jedhee sodaadheer. Silee uma ramadaanni kalaawwanna tanamaa gadhiisan gisee. والله غافا كديرا غدي به توقفا كهفرسو تغبايا Ani already daga yo gabbay lana mabod bargar khalas mat bar mali fennan aga naragatan jama kan ke gide takkana ilke dalge qabde dum gattu fa gabbayan itti kolfa olu na ajaibar ka ilke ina da sai ilke ko fennante والله كديرا لا يغبي وربي توقفا كهفرسو تغبايا نعم Muzee. na ki daga kiyan barako Gurra rajii Suudaan fakkaata. Hammama keessa jiru kun. wala wara balka wa daga babure daga ani waa wayii sitti ma dhiyoo kana waa argee inuma addunyaa kanarratti uf jibbe akka dhiiraatti. Ati waan uf jibbe tabe hiriyyaa argadhe. Hiriyyaa ajaa'ibaa argadhe. Malaa taate. Garuu atillee nama biraa dadhabdu murtii guutuu ashannafteerta. Murtii guutuu jiisite. Murtii guutuu fi Umar Bukaarii jiisite. Warabbalkaa dhageeffadhu wallaahi murtii guutuu fi Umar Bukaarii jettaame. Takka haga quba kiyya moggeen geettu qasaman billaahi namuma nuti asirra beenu. Wallaahi sanuu ammaa keessa dhaabatee hojjechiise xiyya sun biratti haa gurraachetullee fagoo walitti hin dhiyaattu wal bira laalee dhiyoo kana. Dhuguu fi jiraarraa wallaahi wal bira laalite dee isii raftuu fi isaa ammaa matakkana akkana godhata sana jedhamee takka waa keessaa baharanii afaan kana akkana addaan bal'isee akka harreetti. Oduu sheexaan dhooftuu ammaa makeessatti kanu. Qophii dabsitee ammaa makeessatti jechumatti meeshaa hiite. Barsanuu afaan kan akka harreen gizee kunu gizee harree gubbaa kuru harreen jalaa afaan bultuu argite akkasitti jedhamee taagara maal taa'ee Abuni turkiin ashaggaree haraan. Digalee ta'uu kanaafuu. Afarsoo ijoollee amma ijoolleen shamaraa maal godhuu qabdi? Warra dhiiraa. Ani wallaahi baabureen kun hima diqaala malee. Mee nama ammaa makeessa dhaabbatee hojjechiisuu fi nama dabbaramtee ciiftu tasa tiktookii harkatti irraa gabbaata kami wal qixxeessan. Hojjechiisu jira bara yoo gaafa akka taafarsaa sanitti dabbaramtee eessaa fiddamee ati amma murtii guutuu fa'a eessumaa fidda. Muzee qaadiin maal balleesse qaadiitu gadhiisee booniyya. Qaadii gadhiisee barnaati qaadii irraa wara. Kunoo.
eeggadhu hayaata eeggadhu kan aadaa jira jettee fa'aa waliin hin haasa'in. Antee Eessa kiyyaan badde naan akkamitti jedhe achiin akkamitti eeggadde eessa badde naan jedhe bare. Maasi nama baay'ee gadde nyaateera bari nama baay'ee nyaateera booniyyee bichaa miti bari Warabbal kaama namni inni xiqqaa nama xiqqaa waraabeen jiru kiyyaan maal taate silaatti? ijoollee. eessa badde naan jedhe bare waa gadhiiseeti yaa jalatti kolfina. Nyaatta goote. Durriyyeen akkanaan jiru qaadiin qaadii qoree moo? Qaadii qoree bare Kanaadaa jiraa miti qaadiin kuni. qaadiin kanaa ta'eera qaadii qoree far durriyyeedha qaadii Warabbal kaabaa tawanni ta shamarran biyya Arabaa jirtu guutuun isii osoo soqani diyaaspooraa bira jirti malee wallaahi maa kana masa waliin qabdu an dubartii sadi beeka kanama tokkocha biraa qabdu. Ati xiqqoo beektaa biibi akka jirtu. Dhagai an sitti ma baabure isuma kenna kaan hin beektaa mi ka dhiyoo biyyarraa bira deema kaan beektaa silaatti? Isuma san bira guruppiin nama inni ilaale beekaan. Wallahi billahi guruppi godhee ilaale sanuu naan jedhe san keessaa naan jedhe micattii yoo ati asirra ilaaltu akkas bareeddu ta fiiltarii abbaa abdii fakkaatu tana waan guddaa gooteen ergiti naan jedhe fiiltarii abbaa abdii fakkaatti jedhe fokkinnarraa. Antee dhugaa rabbi garana ijoolleen shamaraa maali warri meeshaa gara ramadaana maatii galchuu barbaadan kunoo as jira nu dubbisaa ayyuu keessaa lakkoofsa kunoo isinii kan kennaa. Ati faanti haasa'ii ta'a. Maangoo isii argite ani maangoo boonii akka bareedu. Hudduu duubaa kana lageeffadhu hudduu duubaa kana iddoo sitti ergee baabure warabbal kaa barri feenta wanni jedhan ka hudduu duuba nama yaa'u sun hin jiru. Fireen tun irra hin jiru. Idee akkana jetti wallahi dhuguma. Laa sidaatii qabdi na fakkaate. Maangoo isii tokko wallahi irraa kaase. Noom jaltiin bareeddi dhugumattuun bareeddi boonillee dhuguma anatti ol jaala faantiin isiitu dasis ilkaanii Isin faanti argitanii isin dhageeffadhu paartii sadaffaa laaltan paartii arfaffaa namni ilaale takka jiru. kana baaraara ijoolleen itti bira barbaadan No paartii arfaffaa namni ilaale takka jiru qoy. Paartii arfaffaa isiidhaa qoy mee amma yoo tiktook dabuu baate isin agarsiisa ka hudduu duubaa sana. Namatti erguu wallahi namatti erguu dide garaa na nyaate am. Abarsoo Namni qabu nama tokkicha qofa. share godha guys copy fi Qoy tap garagalchee agarsiisa qoy. nama na taabtaa billeen qabu nama 200 na itaanii man taabtaa billee. No ani wallahi wanni na tamacha imali beeta paantii isii sanii fi maangoo isii san argite anti waxxaramaa dhaabataa wayiiti bannaati waay beeta. Kunoo kabashar hodhaa jedhu akkanaa kana yoo hoteellee halaala Dr. Muuze. Kabashar hodhaa jedhu akkanaa kana barra. Wallahi kun halaala. Dabashar waan akkanaa kana arge. sila je bashar waqti arginaayyu Kana arge wallahi kana arge foto jedha daasheetichi. Iyyaa rupa dawan kana qabu lakkoofsa dafa share godha warri arguu barbaadne kun afarsoon keessa tareera agasiif isinii fiduuf deemes ni galee dafa Ani gidee takka qofa isin agarsiisee irraa cufaa tiktaakiin naa dabalaa laam. Wallahi ila kun viidiyoo ta'uu ammoo ilaalan. Nam takka nagarre viidiyoo di kana. La ilaha illallah. Ebala. TikTok na kuchisa gale sini ragattu ko. Jalala gagaltee ilaaltee rabbu. Keessan ergi baabure bidee jina sin jala akkana gajjetti qasama billah. Hudduu kanarra wanni takka jiru wanni maan takka. share godha Hudduu kanarra rifeensa waan jedhamu maasalaam. Link kitab share godha Buukii waa takka of keessaa hin qabdu. Koppilinkii fi share godhaa fi uummata. Tembe ko na bibi gide bara akkasitti akkam gooti beektaa gajjettee kunoo akka gidee ijoolleen mana barumsaatti gurra qabatanii gajjera tokko argiteet. Achi luka jala ada deebitee filaalte. Fuulaan achi deebitee filaalte. Bani. No ammallee maali beektaa borcii hin qabdu wanni isii kun six packiidha. Borcii illee hin qabdu. Das nama jetti wallahi billahi. Sheetichi dhugatti irraa maraati. ani kana ajaa'ibe habarsoo baabura maaltu na ajaa'ibe beektaa
Uumara kana hunda mucattiin tun gizee kam nyaatamtee na ajaa'iban jechuun kunoo sheetu isaa ittiin afuutti miidhageessa gurguraan jiranii gizee kam nyaatamte uumara kana hunda siin. Turre akkam godhe beektaa dhageeffadhu qaadii akkam godhe beektaa qaadii qoree isumatti ergee yoo bara viidiyoo jalqaba waasaappi keessa dhageetti erge. Mee wallaahi. Wallahi namichi gabbaasuu didee gubbaa ta'a malee. Maani Wallahi saniinu ammallee wanni akkana hamilee sin dhahin jedhee poostii wala bara akkas busheetichi sanii lafaari. nuti bar waan jedheen bar abboo bakka wanni anaaf isiinne wal jaalannee walii goone ati asirraa deemtee tuma waan argite ooftaa naa gadhiisee dheeni. Anti bara.